miidiyaa keessaa kan godina biraa keessaa kadhu. Godina biraa keessaa ogaa dhugaa rabbi torbee tokko asirraa isa galchaa. Dhugaa rabbi asirraa isa galchaa siin jedhe. Wallahi. Godina biraa keessaa sii kenninaan humaara kan asirraa isa galcha. Mee namni tokko si haa kennu. Nam tokko asirraa isa galchaa. Asirraa isa galchaa jedhe baran. Asirraa isa galchaa. Waan ijoollee arsii sii kennu. Leencaa sii kennitu I don't care ni beekaa jira. Beerraa naftu jarri. Laala ilmaan arsii ijoolleen teenna irraa naftu amma sii kenniti ni beekaa. Lakin jalayu hin baafatu wal jalayu. Lakin godina biroo keessa dhugaa rabbi. Du'a tarik uskut. Dhugaa rabbi yoo sii kennan an torbe asirraa isa galchaa. Asirraa isa galcha. Boon kamal khakuuta deena si sooman chiisim ne haati giran dalle. Oromo na kana an haati an king gimit. Me abba mana kaatu me si aken. Abba na kasi kennan torbe to kasirraa janda isa god. Akka inni lan. Akka inni miidiyaa kanarra sochoone isa godhaa. Yaa Oromoo rabbi jaalaa kan akiyyaa kan. Oromoon jedhi tokko camaqaadha hiikan. Umaara. Amaaloo na guyyaa dhisi soomachiifne Oromoo irraa fudhadhee haati giran dalle wallahi laaziim. No Oromoon jedhini jedhe bar Oromoon godina hedduun qabdi shartii godhe haati. Oromoo. Laa namni biraa immoo jaartii namaan daffaru. Ankaranii abdadha. Abbaan maan akkaatii miidhaffeen siin Ate. Maal jedhan? Arsiin sodaatee miidhagina kana jettee? Laala arsiin sii kennuu bichaa miti. Arsiin Harargeen addaan nu baasuun barbaadu qaama caffeen leenca dhabeetii miti. Abbaan akka leenca dhabeetii miti. Akka anaafatti addan baanee barbaadu jarri. Bultii namaan diinutti aman. Oromoon kana rabbii camma mana deebisee arrabsa kiyyaa kana naa kana. Dubbiin tiikiidha. Abadan sabar miira keessa bahi. Namni dabarsee dhaan kennu Oromoon akka na jaalattu murteesse ammaan. Akka na jaalattu naman. Wallahi Oromoo si jaalattu. Na jaalannaan bari ati amma gammasa amma daqiiqa 20 kadhattee dhabdee baratti. Kulle sharing si godaf. Calji. Gadi fi doktora billahi. Doktora wala kabaju gadi fi. Warri biyya Arabaa asli rakaa fi eenyu kaleenca kennu billahi. Asli yoo kudhanuu sii kenne fudhataman qabu. Asli naadha faateetu natti hin dhiifatin si jalaa fudhadhaa naan jedhee miti. An dura baraadha faateetiin ijoollee arsiititti sin dhiisuu jedheen. Harargetti si dhiisaa jedhe kun amma Hamzaan dhufe. Maafi mushkila. Duraa hin dhageenye ati gaaf tokko haadha faatee aslitti si dhiisannaan nan dhiisin jette sillee yoo na dhiiste ijoollee Harargeetitti na dhiisi. Kanaaf ijoollee Harargee amanaan. Asli namaan bahee natti hin dhiisiran si jalaa fudhaa jette. Akkam gootan? Yaa Oromoo mana kan kiyyaa kana gaddeebisee arrabsaa. Abadan anan arrabsuuf kiingii isaanii arrabsuuf leenca sii kennanii. Amma makiinaa diimtuu kanneefi ani dhagee makiinaa diimtuu kanneefi isiin adeemtuti anaafatti walitti hafnee wal fuuna. Isii kanneen adeemtu. Atin taatu. Ati makiinaa diimtuu yoo leenca kenniteefuu kan irraa barbaadamu abbaa haqaafaa warra faatee fudha warri kuullee fudhatuu fi gurzaabul ka amma MD kunifaa mataa koddaa godhee jalaa kolfu wanno itti ol darba hidhii itti ol darba sigalee ka akkana Maammadoon akkana kun yoo wal darbe lubbuutu isa badaa sirraa bada miidiyaa kana leevilii 27 baatee jala taa'ee dhugaa rabbi mee olaa darbu inni makiinaa irratti yoo inni asirra socho'e argitani. Leevilii 27 duuba bakka itti galee qabaa bar inni bilaashii miti. Fatima wayi sappoorti godha guyyaa tokko ababaa mana kanatti ol darbee hin beeku dhiira isaa sappoorti godha argee hin beeku. Biro, thank you. Ayyuu Oromoo kaa dhufa nama miseenjara keessa bulchuuti leevilii 27 galee laalinu. Faatee miseenjara keessa bultu.
Me ama hayyuun kun kanu jechaa jiru leenca ol darbii jechaa jiru. Inni maal godhaa gasti utaalee seen. Abboo ijoollee bartii tana maal nufa godhan. Farabboo namaan beeytu takka namni xiiqi. Wallahi xiiqi. Laala madidamii tokko irra jira hayyuun kun guyyaa tokko koofiyaa tokko ol darbeen beeku mana kiyyatti. Ummata faatee bichaa sappoortii godhu as jira. Asiira na obaasaa jira amma jechi jaraa kun dhugaara gujiin jaraa kun. Oromoo makiinaa takka kanna. Oromoo makiinaa takka. Abadan yoo makiinaa takka. Hayyuu Oromoo jiraa siyaa qaban. Hayyuu Oromoo gara darbitu wallaalinaatti makiinaa yoo darbites gara mana keenyaa darbita. Hayyuu bakka makiinaa kan takka motora kan dhaqiyyaa kan arrabsa. Isarraa inni akkatti fedhanii haa hayyaa. Inni akka. Mutallaa kan fedha. Ijoolleen teenna bari mana kiyya diiguun barbaadde. Faatee qofaafin kannaa jeela. Faatumaa barra kuulleelleen kanneen faatee qofaafin kannaa jechuu jira midiin kun. Televidii. Emi maalii kana gana dhukkee irraa kaasa qoe. Torbee tokko ajandaa isa godhadha. Bara malaalika hayyuun kunillee leebilii gaarii qaba 21 ta'a. Miqqanyaan daaraan baatu dur miqqanya. Miqqanya Oromoo miqqanya. Yaa Rabbi yaa shabaab kabbisi shaasha ol galchuu dide. Jedha dhaya akka naabanuu dide walla hayyuu fa'a ol galcha jedhe. Kulle Yusuf Rozi takka sii kenne billa ana rakkatu walla ina rakkatte dhiisi. Mee na galchi barra shabakan na galchuu dide biroo. Me doktor Khairiyaa tatu fuma bui fedi maketin. Aye to le isin wala ya yuna dide. Nama yo narkisa jedun dide. Nam sadi bi afru mo ga kidine nega. Tegadi. Isega yo na me me sti me tegadi wal kisa. Ayya galchi ayyo Oromo galchi. Kalau buka tak, Abdurrahman sih gede casting gede mana sawai, mana cuci lagi. Bate kadir. Hayu gal cikam. Lencan dah biar wallah lencan. Makin wakan dah wallah. Abu tak kasih ingin itu ada masih tiga sisa. Berarti warri kule support tiga tanundu anak kule ada digut. Isinna warra mana digu. Warra bulti digu rabbi sirah digu. Doa isini gona amin jeda. Warri bulti te na digu daf kule ababo kennitan nama bulti te na digu. Kumbe kama. Ma wali galten kenna kana mire. Di askoran inji rozela. De daiforani nu digu barbado. Astaghfirullah jala demetini. Jabata tu lece tu wallahi ana malaivi chufa isin demte na arab situ makina yo tiga difta immediately live chufa wallahi malo ni makina na kanne adero ga yo namni mak astaghfirullah emmi to kora kastaran yo namni makina na kanne wallahi kamal ken gaddi sin arab samiti sallaga dukke zirra gas dukke ani yo namni makina sit ol darbe immediately live kana raba ayina bi fata ya gallo lal kamu ragefadu yo namni makina si khanne atille gadde sin arabsi yo namni makina ati jartiti ya gifti dureti ya arabsano do wonni fede gale birrin sinjijiru lechan sinjijiru makina mi ati na arabsu dande zamana bade sinjijir tayyib ati na arabsu dande to wan fete na ani garu Lenca miti saru ka fidayo na kenan sin arabsan Oromo na darba Oromo wan darbitan darba dafa Oromo arkol dace korri Amerika tiga dibu e baro ar by the way to adar bakara korra jira manam ni gabe arka ka faza ka babar sana fakarat tin mandar binorre la korra gadibu e dalago dogge korri sila ko e ka intali tuni mo mal se gubbate te ja chur godi
Lumaan jira jamsi kayaknya. Nama nabi aku na dubbise ilma kayaknya tokko. Jamsi ke kana isa si be kana hanya to wallahi. Aku habon taf. Naga bufta yin. Oromo darba jafada. Kadurbiti ta jarin. Oromo darba wa. Hadi yol darba me jafada tap tap koda.